Uffanni wanta akka deemu waan hin jiru erbeedhaan qabranii erbeedhaan qabranii erbee jiidhaa kana moqalanii yoo inni nama tokko fooyyee qabu ta'u moqalanii jiidhama kana maranii qabran ganama ittiin kaatan yoo nama araqee dhugu ta'e gubbaa isaa kana gubbaa muka naqanii wannoo inni ittiin dhugaa ture duyda qabreetti irra kaa'anii hagana wanta akka jira wanta ilmi namaa tokko gaddas hin argitan gammachuullee hin argitan biyya gaddas gammachuu uummata akka jiran bara ummata garta haywan albarri bar homa haywan bar homa ta kun ammo kaaraan nu biraade bine sun hin qabbarani qaama isaa irra wonna takkan buusan gogaalle uffatallee meeshaa takkatti irra buusan kaaraan kun ammo gogaan qabbara akka irbooree akkas gogaa qabbara kana jira kana keessatti osoo waa ta'ani gana suuta barsiisan malee maal jedhan malee haga isin as dhuftan amma namni islaamaa ta'e du'e meeqa du'e kama bakka eegasiman iniman ganamo dhufe maal ida baki ya kabare dhufe jira wallahi nama tokko nama salaatul janaaza rasulullah jira maal esa yo ganaadha maal beeka akka du'a maal jedhani namatti man jedha barwa ummata waa takkan beeyin namni taaziyaa itti dhufu jiru taaziyaa hin taa'u la kofsuma keessa dhabam la keessuma dhabamu malee homa kenna amma namni sangaan jabaan irraa du'e isin habitu jedhani min beeytani min akkase isin habitu jedhani bakka isin haabu ani ka jedhu nama maarree safama keessa dhabuun keessa baa'uma takka yoo akkuma tasaa yoo isin gaafattan awwaalee jiraachaa isin hima namni rakasa karraa maree booyti masiidaas meedaas baatan karra san duratti nama tokko niitiin baraan irraa duute yoo naaf ishee san borumtummaa iftaanummaadha ina kuno manuma duuba jirti kun halkan kalee qabree jedhe karra san duratti namni tokko hin dhagahu namni tokko ana bariyaa kii hayata nu jiraan kana yoo waa taane akkami garuu rabbiin ka bootaa itti nu jeesu silaa dabarse subhanallah bakka itti duunu inni dabarse kanaaf ijoollee tana irratti hojjanna ijoollee irratti yoo hojjanne ijoolleen isaanii amma yoo ummanni kun horii 30-40 yoo gabbarin dachii ajaa'ibaati bada jara dachiin tun dachii qotani ka qonnallee barsiisan misooma kuni awwala bishaantu itti faca'ee wayita bishaan itti faca'ee irraa achi dacha'ee beeytu bakka san facaafatanii kun amma roobaa miti bishaantu dura fudhatee hayqiin bishaan irraa dacha'ee jennan bakka kana ji'a sadiitti hagana taaba ji'a sadii jidduutti amma alafaarra maal kun daddafee amma kabiraa ka jiru maal isiniif fakkaate qotiyyoon qotuu baratanii roomaan jedhan jiruun qotileen qotuun jiru noorii kana maaliin qotarre maal harkaan dubartii qotti dubartii dhaaba dhiirri maal dalagu dhiirti wanna takka akkana takka gadinsuu manallee dubartii ijaaru maal dalagareen taa'u homma takka ويتمتع فقط الله أكبر الله أكبر هاي قال لي نعتتني يسكت لا إله إلا الله لا إله إلا الله بوديوم ما نوني كقبرهم ما بتعمل يرزق وسو قتيون جايان جرتو قتيون متي دبرتين دلقان دبرتين دلقو دبرتي قط سيلا هورينيا أجلس أجرا ما وني هوري جالتا كم لو توفي رامو رامي جرا كوني أتلا مالي أجلس ما دي ما أجلس ما نوجد هي كان لينجسا يا أخي إن شاء الله لينجفنا ربنا قرو ريقا قدا ورادا ريقا قدا أكمل namni amma kenna ka olii sun amma naaf ishee san baranne bara waliin seennee loltus lolleeni tolleeni akkasumatti wannoo jennee gartanii amma amala baratte kabiroo kan beeyne namni aannan raasanii dhadhaa baasu beekan maal dhadhaan isii osoo ibiddatti naqxanii hafuuran qabu kun waan gogaa wanna takka labsiisa dhama wayiin qabu koy dhadhaan bawure aannan dhadhaa boo dhadhaa man argine asumatti dhadhaan hin jiru akhi dhadhaa barsiisaa raasaati ummata waan silaa barsiisanu barsiisanii namarraan fudhanne kana gara itti godhan hin beeyne dubartiin isaanii homaa nyaata waajjatu hin beektu shiimoo beeyti hagana shiimoo achi wanna takka haraa isaan keessaa namni xiqqoo jijjiirama guddaa qaba Abdallaa amma obboleessa Abdurrahmaan kana ana maqariyaa isaanii irra galaa beektu ishee ka osoo kawaa shaayii beetiin fayyadamu ta'e maal eessa maatii horadhee eessa akkamitti jiraadha isaantu aadaa biyya keenya isaantu qaba malee namni tokko kabiroo osoo kanatti isaa nyaatutti dhuftanii hoodhu isin hin jedhu homa takka kanatti isin laala maa ta'etteellee isin hin jedhu
Isaan amma jara kana rabbinaa laaffise Abdalla makana bira galaa Irbaata yaada kursiin hin jiru ka biyya kanatti Mama takka ganama ashara bichaa dhuganii namni isin arge hin beelawan Akka hin beela wala. ashara bichaa dhuganii Akkamitti hin beelu? hin beeku wallahi ashara bichaa barate garuu ashara san dhabe Yoom waa nyaata. guyyaa nyaata guyyaa maal nyaata nam guyyaa shiimoo nyaata shiimuma shiimuma nyaata homa waa agartanii kaannoo jedhee guyyaa kun silaa boordee dhugaa ishee akkasitti jiraata jettan sheeka kenna mishingaa argine maalidha mishingaa kun akkaataan itti fayyadaman haala kamiin akkaataan isaan itti fayyadaman maal baaburri hin jiru baaburri hin jiru Oma? wanti tokko hin jiru gartanii ka boqqolloo yoo daakan kenna dubartiin duraan kan daa'imti sanuu fi dhagaa tirii takka takka irratti caccabsanii akkasitti donnoo jedhan daakka akka biyya keenyaa sana jabbee qaree daakka lafa nyaata isaatti kolaa fi kun hin jiru shiimoon akka biyya gartanii kanuma nyaanni isaanii achirraa gartanii kamishin gaba kana boqqolloo kana shiimoo nyaatanii dhugaatiin isaanii ashaaroo kana gartanii dhugaatiin isaanii jabaan kan bakka wanni biroo tokko hin jiru ijaarsa dalaggaa hedduu kan dubartootaati nam biyya kanatti horii digdamaan kabalaa sana booda hoo mana isitu ijaara hojiin maal sana guutuu akkanaami warri dhiiraa wanni waa dalagu hojiin dhiiraaf addatti kennamu jira homa laa ilaaha homaa jiruun takka hin jirtu jechuudha Ustaaza jaahiliyyaa kitaaba keessatti qara'aa turre sanii qabatamu irratti nu agarsiise jechuudha. mana isii ofii walii dubartoonni jila walii baatee ofii walii ijaarte argaa jirru waan gartanii kaawaa waan ta'in ofii mana walii ijaarte jila dagalee takka ittiin qabuuf Harree utuu jiru. harriin ammoo biyya kana keessatti kunoo hin jirtii isatti fayyadamanii fe'amtu harree fe'amtu guyyaa tokko nyaan arginee fe'i uma takka Oma horsiifamtee bakka itti dubartiin baatu silaa harreen baatu dubartiin baatu bilisummaan namni diiniin hin jirre gabrummaa keessa jiraatu keessattuu gabrummaan eegana ammallee asiin dura ka jaarraa waggoota meeqa jedhamee waggoota dheeraadhaaf laakkaa'amu ganda kana keessatti ammallee yeroo ammaan tanaatitti qabatamaan argamuu isaati Ana yoo ilmaan isaaniitiin keessaa baate malee warri amma jiru kun osoo waan akkana itti haasawanii dubartiin gartanii akkamitti kitaaba kenna dhiifte waan bira waan biroo gartanii akka kennatti taa'uun akka kennatti nu isii wajjin dalaguu kana hin gartanii hin ajjabaniitiin hin jedhan ajaa'ibatti lakkaa'an. wanni dhiirri wareegama kafalee fidu horii digdamaa gaafa duraanii isii fuudhisan Saniin kabalaa. Sana booda saniin kabalee isii maatiin gosti isii hin fudhata. eegee heerumtee booda illee hin baafata Heerumte boodanii akka dhaltullee yoo deettellee fudhata. horii masaniif jecha Horii masaniif yoo waan saniin kabalee. horii san kaballaan ammoo achi booda kalaas ajjeese waan Lajjeessi malee. seerruun gaafatu. Seerruun gaafatu magaalaa garaachatti alatti rukkii kana akka barbaadetti. laa ilaaha illallah yaa gabrummaa yaa gabrummaa yaa gabrummaa agarsiifne ummanni kuni bilisummaa namoomaallee dunyaallee ta'a kiraallee karaan itti argatuu danda'u islaamummaa qofa kanaaf ammoo ummata nama isaan jijjiiru daa'ii hayyoota islaamaa imaamman warroota eegana barumsa diinarraa isaanii kennu qajeelatti isaan barbaachisa akkasuma ammallee ummanni kuni ummata uffatuma waan uffatuyyuu hin qabne haalli jireenya isaanii hedduu garaa nama nyaatudha kanaaf akka dandeenyeen inshaallah ummata kanaa bira haa dhaabbannu wanni nutillee waan kana dalagnuuf diin kennaa diiniidhaa haa tumsinu eegana ammallee isin jira wassalaamu alaikum